Magdalene obse mukana godheera yaanni keenya goske gaafa dhibbu gaafa rakkoo anaafati harka tokko kanaaf jedhensi qocoodha ani cabnaansi tokkodha utuu lafa taa'ee ati narra deemte baay'ee natti tola duunis ka'uunis jaalalu maaliidha biraapor yoon du'e jaalalliin du'a yoon ka'e jaalalliin ka'a I love you my man asi malee waan qabamu baala qabaa. Ini manja lalas jadi lalas rakkina kondomas Magdalene obse mukana godheera yaanni keenya goske gaafa dhibbu gaafa rakkoo anaafati harka tokko kanaaf jedhensi qocoodha ani cabnaansi tokkodha utuu lafa taa'ee ati narra deemte baay'ee natti tola duunis ka'uunis jaalalu maaliidha biraapor yoon du'e jaalalliin du'a yoon ka'e jaalalliin ka'a I love you my man asi malee waan qabamu baala qabaa. Jaalala bareedduu keessaan ture. Jaalala bareedduu. Eewwa. Jaalala bareedduu keessaan ture. Anaa fi abbaan manaa hiyyaa yeroo duraatiif akka tasaattiin biyya takka obboleettiitti ilaaluu dhaqe. Inninis obboleessa isaa bira ture. Hagguu mana obboleettiitti yaatana isaan ollaadha. Obboleettiitti dubbisuuf dhufe. Akka tasaattiin arge. Hugguun arka gizee saniin akka malee rifadhe jiruuti keessatti waan rifadheef hin beeku khiyyaan takka gizee si dhufee si gaafatuun hulaa irratti arkee jeetiin na rifachiise maal isa inni kun hin jeen obboleessa saahiba keenya kanaati bannaan jette obboleettiin tiyya. Ani beeyne malee sakandii sanirraan eegalte jechuudha. Jaalalti jechuudha. Silaa namni midhaanii bishaan walii qabu. Waanuma takka mallattoo tokko numa beeka. Laakiin gizee san addanaa bahuu baattullee akkaan jaaladheen hin beeka. Laakiin wannan jenne inninis akkasuma naan jee yeroo san gizee dabarte hogguu dura hulaa gibbii akkanarraa bantu hedduu rifadhee jee. Qalbii keessanii wal bira dhufe. Sanboota gizee hedduu wal agarraa inni dhufaa mana. So angabbaa hin danda'u ala. Gizeen kilaasii deemu kara barumsaa achi dhufee kara irratti na harkaana dubbisaa. Gama faamiliitiinis namoota dhufuu jira. Innin akkana jaalatus namni takkallee hin beeku faamilii mana keessa. Akka saahibaa wajjin nu ergan maal ja'an. Warra keenya wajjin taa'ee dhaggeeffata obboleettii tiyyaa fi jaarsaa obboleettii tiyyaa tanaa wajjin nama na kadhaa dhufe. Taa'ee wajji wal mari'ata. Akkasitti tokko dhufee maal jeen amaanaa sirra dhiisee na qabii na jabeessii jeen. Gizee hedduu maal jaani beektaa? Eega bultee hojii jaalallee amaanaan jabeessu jira bare. Amaanaa namaatu amaanatti kannate. Nama silaaha ana fuudhu deemuutu hin jiru bikka san biyya san hin jiru. Namarraa eegii naaf amaanaa jeen. Je'eenii inni immoo amaanaa nyaate. Akkasii. Jaalalti mootee bakka maal godhuu dandeere san booda bakka akkasumas wal jaalannu maal jennu wal fuune. Jaalalti teessan leellistee kara bultiitti chifee. Eewwa. Akkaataan bultiin tijaarree hedduu dazzaa. Inninis waan takka yeroo san harkaan qabu. Boru maaltu nu eeggata gizee wal fuune booda jiraachuu qabdanii mana nama feesaa waa hedduu nama feesaa. Isin kana iyyaan. Inuma yaanni waan gizee san ani jechuun isuma wajji wal harkachuu bichaadha malee yaanni waan takka keessa hin jiru. San booda rabbiin anaa fi isa waan nu jaalachiise bikka keessa jiraannu ni fidaan jeen. Hanga ammaa manguddoon ganda sanii tana dubbatti. Rabbiin akkasumatti wanna jee bakka laayifii tamaarii agarte anis ni baradha innis ni barataa miti. Laayifii bittaa gaas takka firaash takka akkasii kakaayyatan. Wallaahi jechuun laayifii sanitti hedduun gammachuu qaba. Amma mana bal'aa soofaa waan hundi jiru kanarraa agartee firaash takka bittaa gaas kakaayattee bakka. Waan injirre keessatti injirre san manninis xiqqishoo takka nam sadii achiin fuutu hedduu bakka gammachuu akkam jedhee si maqaa. Wanni si gammachiisaaf jaalalaatu jira. Jaalala sana heewwaa
sakandii takkaaf jechuun wal dhabuun hin dandeenyu bakka akka ijoollee xiqqoo mataanirraa dhiqaa maal ja'a. Waan gaarii keessa dabartanii jechuudha. Jaalala gaarii hatti waliin haatan. Hedduu akkam jeetiin si magaa. Osoo akkana jennu Ameerikaa deemuu qabaa waan ja'amu dhufe. Eenyu yaada kana kaase? Yaada kana karaa faamilii irraa ka'e. Kan isaa moo? Karaa faamilii isaa irraa. Obboleettii isaa takka dhufte hedduu jaallatti hedduu anillee hedduu na jaallatti Ameerikaa deemuu qabaa. Okay jechuun akka jiraachuu jiru kanarraa agartee yoo biyya san deeme jiru kanarra fooyya'aa gaarii jiraannaa ijoolleefis jenne akkasitti waada hedduu walii gallee ol dhufee torbaan takka osoo hin tahin deemisi kun deemamuu qabaa. Jaamee murteeffame. Waan takka achi fidateen dhufne jechuun waraqaa fiizaa fudhadheetiin dhufa jee dhufe waan takka hin qopheeffanne guyyaa isiniinaa fudhate salaasaa immigireeshinii ammoo isa dhaqee guyyaa arbaa na dawwale. Khayrii gad deebuu hin dandeessu naan jaanii maaliif? Ijoolleetii yallee agaruu hin danda'u. Ijoolleetii yallee agaruu hin danda'u gizee jiru. Bakka hedduu na dhagahameeti boo'ee ijoolleetii fuudhee dhufe. Amma ijoolleen ta'e suuraa asirra jiru kana. Eewwa xixiqqoo tana inni amata 3 ta'u jira gizee san isiin amata 2 amma guutu jirti. Amma bakka kana siifi isaa jechuudha. Anaa fi isaa fi guyyaan kun guyyaa inni jimmataa guyyaa inni bararuu deemu. Isa gaggeessuu deemu. Ijoolleen teessan isaa hangana deeme jechuudha. Kun immoo asitti siifi isa addunyaa teessan harkaa jirtan. Suuraa kanarratti. Eerpoortii keessatti. Bakka akka malee gaagisee san. Turee kana gana gizeen huccuu fi waan takka asiin biteef waan takka qabateen dhufne. Bakka kanatti? Finfinnee mana aadaa dheene. Achiin huccuu fi waan bitamuu qabu asii biteefi. Carraa wajji haasoo illee harkanne amdee waan ajaa'iba sitti ta'u. Akkasitti addaan deemu keenyas torbaan takka waan hin geenye keessatti. Gargar deemtanii jechuudha. Gargar deemne. Garuu wagguu deemu kana. Atis sirriidhatti itti amantee waan inni deemu kana hunda haala hunda mijeessitee maaliifi waadaa waliigaltan waadaa bareedaa akka waliigaltan kana gaa kanaa kaaste dhumarratti garuu akkaataan itti deeme siin taane. Akkaataan guyyaa 3 keessatti ta'e sun agartee ijoollee isaatii fi anaa wajjin yeroo dabarsuu qaba tureemi. Akkam seete ati silaa? An akkaan see dhufee waraqaa san fuudhee nu bira gad deebi'ee yoo xiqqaate torbaan takka torbaan lamallee wajjin haasoynee akkasitti wajji taphannee deemuu qabaadha. An kan deebinee haasoynaa waliin jedhe. Kasi malee hin beekne gara hookam gootaa ni deemta. Abshir وين سربا سيافيري يادنو دراسة كاسة سربا خنا فاول هنلاقي فتشابات. أما تصدق مالي بريس وترجعين بوكا بريس وترجع فوتوليتي يا في تسعة جولي سينا دبر سنة في جا إني ديمي أقرتي وانو لقيه موتوري في خرهان
luki diidamii soddomii oliin barreesse. Buuka san kadiiroo tokkoon naa kan waa'ee jaalalaa kanarratti barreessan. Namoonni gisee dhufe bira dubbiseeti walaloo takka takkaa fi waan kiyya kan akka naa walaleessaniin fedha. Waan dhaggeeffamuu fi waan hin jiru fedhu san agarteeme naa walaleessan hin barreessa. Cinaa buuka sanii ammoo atis eega deemte jechuun waan si dhaggeeffamee fi nurraa fagaachuu keetirraa waan si dhaggeeffame barreessiiti. Guuttee gisee dhuftu naaf iddee dhuftaan jeena. Gaafa amata shan isaa dhufuu deemu san maaliinti dhaabmadhe ni beektaa? Wantoota an dabarse san inni dubbisee jiraame waan hin barreessee dila san inni dabarse sanis agartee gocha qaamaa viidiyoo wal agaruu malee waan itti dhagahamu san ammoo akka kiyyaattiif keessaa barreessee fide jeeti. Maaliin fidee dhufaadhaan jennaan buuka san fidee hottuun jee. Waggaa meeqa taa'echi? Waggaa 5 taa'e. Waggaa 5 taa'e. Deebi'ee hin dhufne kara biyyaa. Osoo ni dhufa jennee eegu jiru akka malee guyyaa takka waan jiruutu jetana ballee isaa dhagee. Maalinni? Guyyaa 2 qabna torbaan keessa isaan guyyaa sabtii guyyaa boqonnaa isaa jechuudha. Guyyaa boqonnaa isaa anis guyyaa jimmataa hedduu kabajaa sitti. Guyyaa kiyya kana keessa guyyaan jimmataa kiyya naa kabajameeti guyyaan sabtii isaa naa kabajuu hin dandeenye. Inni maalii giseen joon namaati Itoophiyaa irraa dhufee kabajuuf wajjin fuudhuu deemnaa akkana boodaas dubbisanaan jee. Okay. Booda naan jeeme an akkasumatti bakka waan hunda firfir godhee taa'ee eegu jira. Warri namni biyya san faamilii isaanii jiranii jira. Fiigaa dhufee mucaan an bakka faajeetiin talfadhee taa'ee waneessu jira. Isaa wajjin haasa'uuf jechuudha. Guyyaan kun guyyaa keessa waan ta'eef. Waan ta'eef. Soo dhufeeti waanaa himuu fedhee gad deebi'e. Maaliif deebitaa yaa giseen joon naa dhiisi jee. Gisee gad deebi'e aaree waan takka isii irra haa jirti quba qabdiinsa haawuu jeen. Laaligaa sabtuma tan wal dubbisneen siin jee. Sanbata wal dubbistan. Guyyaa aladaa ni haa isaa ture. Dilbata. Sargii isaa ture. Akka fuudhuu deemu waan takka wanni sitti himen jiru guyyaa sanbataa waliin sirriitti akka haasoo ittan natti himte dilbata humaa takkaa'u fuudhuudhaaf yaada fuudhuu san dura wanni sii kaase wanni takka hin jiru. Mukaan inni naa kaasuu dhiisi. Jechuun nama fuudhuu deemu amaloota inni si jijjiirame si garsiisu jira. Jira dhugaa keessa. So silaan amaloota san yoon irratti agartee xiqqollee ta'uu nin bayyanadha si galee. Siimutti jira za'aa booda dhufee na dubbisa wajji haasoo nama sadarkaa sanii wal quba qabdu boruu ni haa isaa godhachuu deemaa. Mataan kee ni fudhata hin fudhatu. Ulfaata. Ganda tokko dhaqeetiin akkun gadhatee mu deemu. Ati akkami garaa jabaattee jaarsa kee fuudhi jettee ayyamtaa naan jaan. Kami jaarsi kiyya. Akkamitti fuudhu ayyaman eenyu maal jechuun gaafii jechuun waan quban qabne waan ta'eef haareessi. Waan dilata kan gaafadhee eenyu akkam maal jechuu. Khairaa quba qabdaadhis guyyaa sanuu faayattee taa'u jirtaa miti naamu. Mataa na dhukkube. Amma takkaaf ni dhukkubsadhe. Guyyaa san galee filannaan ani filadhe maal ni beektaa? Anduun qabaa. Ne hordofu jirti ani hin beekne. Dukkaana irraa barakiinaa bitadheeti. Ijoollee xiyyaa fi obboleettii xiyyaa ulaatti cufee giseen gabbee mana xiqqaa seenee ani takka irraa buuqa.